Yooyaa Ashamaa akkam jirtu kanatti aansee ergaa ta'ee turee intarnaashinaal shamarran arabaaf barreessee isiniif dhiyeessina. Ergaa kana kan isiniif dhiyeessinu murteessaa fi ergaa jabaa waan ta'eefidha jechuudha. Haga xumuraatti nu hordofaa. Namni kamiyyuu jireenya isaa mo'uuf waan hundumaa gochaa oola. Jireenyi bu'aa bahii hedduu qaba. Gara yaada kootti yeroon deebi'u shamarran biyya keenyaa kan biyya arabaa jiraatan kaasuun fedha. Wanti waa'ee keessan irra deddeebiidhaan ka'u yeroo hundaa wal fakkaachuu isaarraa kan ka'e amma dhaga'uufillee nu nuffisiiseera. Baay'een keessan yeroo achi geessan amantiitti hedduu cimtu. Keessa keessan Rabbi haa beeku malee bakkiin keessan akka ajaa'ibaatti jaalala Waaqayyoon akka gubachaa jirtan ibsa. Inni kun baay'ee gaariidha. Yoo namni kamuu amantii qabutti yoo cimee yaada hamaa jedhee hin fudhu. Namni hamaan garuu waaqeffataa akka keenyaa kan yeroo baay'ee amantiif bakka guddaa kennu akka waaqaatti ilaaludha. Kun immoo isin biratti waan hundumaa caalaa ifee mul'ata. Yeroo biyyaa baatan maaliin akka isin tuqan na dhibaa. Ashaaraa keessan kennitanii deemtanii isaan immoo sammuu keessan isinirraa fudhatu natti fakkaataa. Yeroo isin si'a 1,000 ol irra deddeebitanii dogoggortan ni mul'ata. Maaliif akka biyyaa baatan maatii keessan irraa akka fagaattan maaliif dagattu? Nama ijaan argitaniif hin beekneef qarshii ergitu. Ergitanii bo'uun keessan immoo ajandaa gara biraadha. Maaliif akka biyyaa baatan hin dagatinaa. Garraamummaan gaariidha, garuu haxxee ta'uus qabdu. Sekoondiin har'aa waggoota keessan booroo murteessu waan ta'eef dogoggora baqadhaa. Qarshii biyya lafaa kanarratti wanta guddaa bilisummaa nuuf kennuu danda'udha. Jireenya lafa kanarraas dhiibuun kan danda'amu yoo qarshii qabaatanidha. Namni qarshii hin qabne fira hin qabu. Hundumtuu isa qabuuf dalaga. Weeddisaa sagalees jalaa qaba. Gaafa dhabdee eenyumtuu dhimma kee hin qabu. Kanammoo warri dhabnee arginee sirriitti beekna. Dadhabdanii nama ijaan argitanii hin beekneef hin kenninaa. Qarshii keessan akkaawuntii nama biraarra hin kaayinaa. Namni dadhabee gatii dadhabbii isaa arguu dhabuu caalaa wanti garaa nama nyaatu hin jiru. Kanaafuu ogeessa ta'uun barbaachisaadha. Akkan yaadutti fi akka naaf ifetti namni isatti tole garas deemu waan jiru natti hin fakkaatu. Kanaafuu dafqitanii namaaf hin laatinaa. Gaafa isin dhabdan bifti keessan kanarra jijjiiramee eenyumtuu garagalee isin hin ilaalu. Kun immoo dhugaa ilaalaa guddanidha. Hundumtuu guyyaa Rabbi jedhe waan ta'uuf nama tokko hin dhabdan. Kana argachuuf immoo haal duree qarshii kennuun dirqama miti. Biyya kana keessatti wanti baramaa fi jibbisiisaan isa dubarri maatii ishee guddisee sababa nama haaraa tokkoof dagattudha. Dhimma manaa baateefis irraanfattudha. Shamarran arabaa irraa dhufanii booleetti heeruman hedduun yeroo bahan waan gara biraaf deemanii sana hunda dagatanii gaafuma dhufan heerumuun maal jedhama? Namni nama gara biraaf ta'uu isaan dura eenyumaafuu ta'uu hin danda'u. Erga ofiif ta'ee maatiisaaf ni ta'a. Isiniin amansiisuun waanuma kamiyyuu caalaa salphaadha. Dur namoota barumsa hin qabne qofaatu waan deeman natti fakkaata. Garuu warrumti baratanillee yeroo achi gahan abjuu guyyaa ta'u. Ariitii isin amanuuf, nama jaallachuuf akkasumas gargaaruuf yookaan qarshii keessan facaasuuf qabdan ariitii ifaa ni caala. Waanuma hundumaa dursa itti yaadaa erga balleessanii hin boo'inaa. Tapha salphaa isinitti fakkaatee har'a gochaa jirtan kun umurii keessan irraa kan hir'ate akka ta'e hin dagatinaa. Beekumsa dhabuu yookaan wallaaluun rakkoo hin qabu. Dogoggoronis jiraa. Inni fokkisaaf hamaan garuu nama gara biraarraa ilaalanii baruu dadhabuudha. Inni gara biraan immoo warra erga heerumanii deemanidha. Daa'imaa fi abbaa manaa isaanii bakkeetti gatanii deemuu. Achii dhufaniis hojiin isaanii osoo hin qindaa'iniif mul'ata tokko malee waan hojjetamuuf baay'eedhuma gaddisiisa. Biyya arabaa waggaa 5 ta'anii dhufanii mana bunaa banuun maal jedhama? Osoo achi hin deemin mana bunaa banuun hin danda'amu? Tajaajiltoota akka waaqaatti hin ilaalinaa. Amma hundumtuu waa'ee isaanii wallaalee jira. Lakkoofsi raajota sobduu baay'achaa jira. Isin immoo waan xiqqoo ishee waan machooftaniif maqaa Waaqayyootiin dhufanii isin macheessuun immoo akka salphaa ta'ee tilmaamuun nama hin rakkisu. Barbaaddan of argadhaa. Akka haadhaan daanqoo waan jiruuf hin jirre hin haadhinaa.
ogummaa bitadhaa barbaadadhaas. Ayota singenye gatiidhaan nuuf meerra dhiiga nuuf lolate atsamiin daaganna waan Yesuus nuuf ta'e barrumaan yaadanna sitnaaf waaqa sitnaaf waaqa sitnaaf waaqa Yesuus sitnaaf waaqa sitnaaf waaqa sitnaaf waaqa sitnaaf waaqa sitnaaf waaqa Yesuus sitnaaf waaqa sitnaaf waaqa waaqa biraa hin qabnu isa du'a beeke haleluuyaa sitnaaf waaqa salphachuu isaatiin ulfinatti saamneerra ayota singenye gatiidhaan nuuf meerra dhiiga nuuf lolate atsamiin daaganna waan Yesuus nuuf ta'e barrumaan yaadanna salphachuu isaatiin ayota singenye gatiidhaan nuuf meerra dhiiga nuuf lolate atsamiin daaganna waan Yesuus nuuf ta'e barrumaan yaadanna haleluuyaa. Jaalalli kee hundaan oliite lubbuu keenya amma naaf kennitutti maal jaalalli kanarra caalu Yesuus koo eenyuun si mala jaalalli kee hundaan oliite haleluuyaa lubbuu keenya amma naaf kennitutti maal jaalalli kanarra caalu Yesuus koo eenyuun si mala jaalalli kee hundaan oliiti jaalalli kee hundaan oliiti haleluuyaa lubbuu keenya amma naaf kennitutti maal jaalalli kanarra caalu haleluuyaa Yesuus koo eenyuun si mala haleluuyaa haleluuyaa Yesuus gooftaa koo hundee seenaa koo sinan bareede dagateera koo ilaasimne
ulfaadhaa